Osoo siin ta'ee maal gootu? Egaa yeroo ammaa kana keessattuu shamarran keenya biyya hambaarra jiran kallattii garaa garaatiin miidhamni gurguddaan irra gahatee jira. Kuuwwan isaanii jaallatanii gara biyyaa gaafa galanitti wanta isaan qaban sana harkaa fudhatanii reenfa isaanii ajjeesanii balbala itti cufanii ba'aa jiranii. Kuuwwan isaanii mootiin lafa jiranitti jaalalaan fakkeessanii itti dhiyaatanii baay'eetii dhaloota miidhamaa jirantu jira. Osoo siin ta'eewoo maal gootu kan jetti obboleettiin tokko nagaa fi haraarri jaalalli waaqayyoodha. Jaaladdabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi hordoftoota jaalannii shoo akkam jirtan nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa faatiin qabaa. Waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nu gargaare maqaan isaa yaa eebbifamu. Viidiyoo haaraadhaan walitti deebineerraa yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Warroonni maatii jaalannii shoo hin taane maatii ta'aatii maatii keenyatti makamaa isiniin jechuun jaaladhaa. Maatii jaalannii shoo taatanii kan jirtanii koomentii keessan barbaada jechuudha. Keessattuu viidiyoo kana keessatti koomentii keessan barbaada. Akkasumallee yuutuub keessanitti sheerii godhaa. Obboloota biroo biraan gahaa jechuudha. Warroonni miidhama akka kanaa keessa jiran baay'een isaanii waan jiraatanii fi viidiyoo kiyya kana adaraa siin qabee jira. Jaalala waaqayyootiin sheerii godhaadha. Waan abboomamtaniif gootan baraaf jireenya keessan eebbisu yaada keessan immoo koomentii jalatti akka nama osoo ta'e kan jettan naa barreessitu. Yaadni sunis mootiin obboleettii tokkotu jira. Egaa obboleettii yaada kanaanii akka kootti miidiyaa irratti ibsuu hin barbaanne garuu akka nama tokko mootiin wanta dhaloonni baay'een irraa baratanii fi egaa irraa baranne inni yaadota hin dhiyeessinaa garuu irraa hin barannu nuti matuma koorraa kaasee baay'een dhalootaa deebi'ee hedduma sanatti miidhamaatii kan jiru. Obboleettii tokkotu jira. Obboleettii kana toora sooshaal miidiyaa kanaatiin kan wal barree. Obboleettiin kunis akkuma nama tokko nama ta'ee jaalattee turte. Namni kun immoo tajaajilaa wangeelaati. Anis nama kana nan beeka jechuudha. Nama dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana keessatti bakka namaa buutanii wanti nadaraa isiniin jedhu keessaati. Bakka namaa buutanii kun nama waaqayyooti ara inni akka kana hin godhu isheen akka kana hin gootu jettanii namoonni isin mormitanii fi namoota sanatti saarfattanii argamtu jechuudha. Maaliif namoota baay'ee itti qaana'ee jira jechuudhaani. Maaliif gaafa dhaloonni dhufaniitoo waa'ee namoota sanaa waan namaan achi dubbatan namni sun ara hin dubbatu jedheetan baay'ee nama mormu keessaa ishee tokkodha. Akkasuma nama amanuu irratti laphiin koo baay'ee isaa haphiidha jechuudha. Nama amanuu jechuun akka namaatti jechuu barbaadetanii. Egaa nama hamma jaalannee jirrutti nama hin amanna. Jaalala jechuun immoo jaalala gama tokko gaa'ela duwwaa osoo hin taane jaalala obbolummaa jira. Kanaaf jaalalli immoo waan hunduma amanedha. Macaafni qulqulluun namoonni baay'een immoo jaaladhu malee hin amanin kan jedhu jira jedhanii tiksii kana bakka fidanii hin beeku. Walumaa galatti obboleettiin kun nama tokkotuyyuu toora miidiyaa kanarratti wangeela hojjechaatiin ture. Yeroo jalqabaatii fi nama kanaanii akka carraa ta'ee wal bartee wal dubbisanii innis immoo maateeriyaalii tokko wantoota wangeela lallabuuf hojii waaqayyoo kana hojjechuuf miidiyaa irratti wantoota tokko na barbaachisa jedhee obboleettii kanatti naasa'a. Obboleettiin kunis akka nama tokko mootiin nama kana nama waaqayyooti jettee dhiyaattee wal wajjiniitiin haasofti. Osoo haasaa deemanuyyuu jaalalaaf gaafata jechuudha. Egaa dhiironni baay'een gaafa jaalalaaf namatti dhiyaatanii lapheen shamarranii laphee haphiidha. Yeroo sanatti waa simata jechuudha. Miidhamuu irratti warroota dhiiraa caalaa shamarranidha kan dafee tokkoofu jechuudha. Obboleettiin keenya kunis akkuma nama tokko namni kun bakka dhugumaan nama waaqayyooti. Yeroo hojjetu miidiyaa irratti yeroo arginu dhugumaan namni sun nama kana godhu natti fakkaatu jechuudha. Anumaaniyyuu garuu namoota tokko lamarraa odeeffannoo isaa dhageen ture namoota baay'ee boochisaati akka ture. Namni kun gaa'elaa fi gaafii na gaafateettee
hojii waaqayyoo akka kanatti wal wajjiniitiin hojjenna. Kanaaf immoo atis maallaqa keetiin na gargaarta anis immoo nan hojjedha wal wajjiniitiin taane hojii waaqayyoo kana hojjechuu qabne ta'e jedhee gaa'ilaafis na gaafatee akkasuma immoo hojiin inni miidiyaa irratti hojjetu dhugumaan mul'ataa waan ta'eef anis beeka waan ta'eef jechuudha. Nama kana dhuguma deeggaraa bukkee dhaabbachaatii turte dhuguma itti fakkaate. Deemsa keessaa turtii ji'a jaha wal wajjiniitiin erga turanii booddee obboleettii kanaan baay'uma jechoonni inni fayyadamu nama tajaajilaa tokkorraa hin eekamu. Yeroo ammaa kana egaa dhiirri buchoo koo fiqirii koo honnii koo maali jedhuudhaan kan isaan nama kuffisanii gaafa sana dhuguma nu jaalata jedhna egaa namni tokko. Jechoota kana itti fayyadama ture. Tokkoon isaa maallaqa ishiin ergiteef akkasuma barreeffama inni jechaanii ture nama kanatti amman saalfadhutti hin ga'e jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi jechoota inni baasee ishee taasisaa ture nama kanarraa hin eegne gonkumaayyu jechuudha. Dhugaadha akka namatti naaf ergitee turte jechuudha. Sana booddee ji'a jaha erga wajjiniin turanii booddee maal godhaa nama biraa isheen namni beektu jira jechuudha. Shamarree biraa kan isheen itti dhiyaattu kan isheen beektutu jira Oromoo miidiyaa kanaatiin. Shamarree sana gaafa jala galtee too ilaaltu piroofaayiliin ishee suuraa isaati. Akkasuma mootiin sittaatus ishee hundumtuu viidiyoowwan inni soora tiiktookidhaan hojjetu ofirraa qaba jechuudha. Sana booddee obboleettiin kun dhaqxee obboleettii sana dubbisti. Obboleettii sana noormaalii gaafattee osoo hin taane akkasumatti caal jettee dubbisti nama kana hin beektu. Besmaamaan nam beekamiti namni kun nama waaqayyooti inni abaluu kooti inni maaliyyoo kooti inni bakka wantoonni isheen naan hin jenne hin jiru jettee inni nama waaqayyootti fayyadamaa jirudha nama akkasiiti mana abbaa kooti maaloo kooti jettee micoo kanatti dubbatti jechuudha. Sana booddee micayyoon kun diimtee telegiraamii bilbila biraatiin bantee suuraa micayyitti ishee amma akkas jettuuni sana irra keessee nama kana haasofsiifti jechuudha. Nama kana gaafa haasofsiistu obboleessi kuni assi bungidii ማለት ነው. Namni tokko bilbila duraan ittiin haasa'aa ture sana suuruma sana laalee onnee tiyya fiqirii tiyya maaloo tiyya jedhee amma ishee sanaaf deebisaa jechuudha. Kan haasofsiisaa jirtu garuu ishee duraa kana jechuudha. Sana booddee nama sana bira dhaqeetii siidhayii moo eenyudha shiidhayii kan akkatti na dubbisaa jiru akkatti jettee ishee gaafate. Achumaan isheenis eeyyanaadha. Jaalalaa jedhee natti dhiyaate egaa jaalalaaf immoo naaf hin taane maallaqa koo kanarraa fuudhee naaf haa deebisu waan ta'eef jettee obboleettii kanatti dubbannaan obboleettiin kun immoo yeroo sana reefu jaalala jalqaban natti fakkaata. Sana booddee deeminarraa yoo barbaadde dhaqiitii gaafadhu. Yeroo baay'ee dogoggorri nuti dogoggorru jaalalluma biraayyuu qabaatanii kan biraa wajjiniin haasa'uun iyyuu jira. Ishumti sun iyyuu tawaabbartuudha natti fakkaata jechuudha. Dhaqxee micayyittiidha maal jettiini yoo barbaadde maallaqa kee akka barbaaddetti irraa fudhadhu yookaan immoo waan barbaadde godhi jettee bilookii ishii gootii jechuudha. Karaa feesbuukii karaa maaloo bilookii gooteet irraa fagaatti. Dhaqxee isheen immoo nama kana wajjiniin haasa'aa jirta akkasii jennaan nama kanaaf marsumayyuu deebisuu dide jechuudha namni kun. Maaf akkas gootaa anaadha kan bilbila jijjiiree sitti haasa'aa ture ishii miti ishee sanas hin jaallattamoo maalidha jettee micoon kun gaafatti jechuudha. Gaafannaanii ani waan akkasiitiyyuu hin beeku calnarraa jedhii natti naasa'inii wantoota jedhu tokko jechoota itti darbata. Sana booddee bilbila irraa banagaraachallaa duratti jechuudha. Bilbila yeroodhaan bilbiluuf gaafa sana wajjin hin giniinnate jalqabu bilbila irraa dhaabe jechuudha. Amalli immoo jaalala sobaa keessaa isa tokkodha. Kaleessa guyyaa dhiirri tokko kaleessa guyyaatti si'a 10 sii bilbila si'a 5 sii bilbila si'a baay'ee deddeebi'ee sii bilbila taanaan gaafa sirraa adda bahuu barbaade garuu bilbila isaa hir'isuu jalqaba. Beekaa kana jechuudha. Jaalala sobaa keessatti. Jaalalli dhugaa yeroo hundumaa si arguu barbaada. Gaafa si argu yeroo hundumaa si wajjin si wajjiniin jireenya isaa waan boruutiif si wajjiniin haalota keessa darbuuf si wajjiniitiin haasa'ee darbaa jechuudha. Inni sin barbaanne immoo hir'achaa deema. Inni guyyaatti gisee meeqa bilbiluuf suni torbanitti iyyuu hin hafe sana booddee sirumayyuu hin dhaabbate jechuudha.
Sana booddee maallaqa koo naaf deebisi jettee obboleettiin kun gaafatti. Gaafannaanii maallaqa kana si deebisuu hin danda'u hojii wangeelaatii fi kanatti baaste waan ta'eef humna jedhee yaadota tokko tokko dhiyeessaa fi kanarra garuu dursa kan isheen jara caal jechuu jalqabdee maallaqa naaf ergi uffata akkanaa tan bitadha maallaqa naaf ergi uffanni akkanaa caamman akkasii jedhee caammaa suura irratti kaasee ergaa ture. Kanarraan kan ka'e isheenis ofitti dammaquu jalqabdee jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun hamma dhaloonni baay'een akkuma koo kana miidhamaa kan jiran jiraachuu danda'u. Namni kun immoo ana duwwaa miti namoota biraallee dogoggorsiisa. Akkanaa fi suura isaa toora miidiyaatirraan gadi baasuu qabaa naan jettee turte. Ani immoo qoyyafachuun gaafadhaa dheeniin ture nama kana bilbila isaa dhugumatti namoonni waan ta'eef bilbila nama biraatiif fayyadamee akkas jedheen maalodha kan jedhu sammuu koo keessaa wanta ittiin jedheefi. Sana booddee nama kanaa bilbileen ture bilbila na jalaa hin kaasu ana jalaa illee akkasuma barreessee fi sin barbaade jedheen ture yeroo nani tariitii barreeffamaan isaa ta'u sagaleedhaan qabeef wanta kana dhiyeessuu danda'a waan ta'eef bilbilaaf hin ture bilbila na jalaa kaasuu hin dandeenye jechuudha. Piroofaayilii kiyyarra jijjiiree lakkoofsa inni namni sun hin beekne illee bilbila jijjiiree bilbilaaf hin ture bilbila kiyyarra naaf kaasuu hin dandeenye mijeettiinis gaafa bilbilteef hin kaasu miiseejii barreessinaan maallaqa koonaa kenni osoon akkaataa biraatiin hin deeminii jetteeni sana booddee karaa barbaadde hin deemi waan barbaadde gochuu dandeessa jedhee namni kun deebisee fi isiin odoo ta'eetii maal gootanii isa kanarratti jaalalaaf jedhee maqaa jaalalaa qabatee natti dhufe namni kun nama keessattuu nama waaqayyoo fakkaate. Kanaaf immoo ani maalan godha namoonni biroo mootiin akka kanatti miidhamaa jira. Ani takkaatii miidhamee jira namoonni biroo akka hin miidhamnee fi ani suura isaa akkasumallee wantoota inni hojjechaa ture kana miidiyaa irratti gadi baasuutii hin qabamu. Maal godhu kan jettuuf obboleettiin kun yaada na gaafatte. Kanaaf yaada keessan immoo koomantii jalatti barreessaa. Koomantii jalatti yaada isin barreessitan irraan kaanee murtoo isaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gooftaan sin haa eebbisu viidiyoon guyyaa har'aati. Kana fakkaata yaadota akka kanaa kan fakkaatan warroonni qabdan yaada keessan na bira ga'uutii dandeessu gooftaan sin haa eebbisu. Egaa waaqayyoon kadhadhaa waan hundumaa keessattuyyuu egaa yeroo ammaa kana keessatti shamarran biyya hambaati kan baay'ee miidhamaati jirru. Kanaaf immoo miidhama kana yeroo tokko yeroo lamaati nutti deebuutiin qabu. Kana maaltu si gubannaan ibidda kana hojjannaan ibidda kana argite maaf kanatti deebite jedha. Kanaaf isa tokko argineerraa isa tokkotti immoo deebuutii hin qabnu of eeggannoo gochuutii qabna siniin jedha. Gooftaan sin haa eebbisu yaada keessan barbaada koomantii jalatti yaada keessan naaf qoodaa bilis gooftaan sin haa eebbisu.